qaama ummata irraa akka dhaabbataniif fedhan aangoo isaaniitiif olaa fixa walitti deebi'anii ግን ummata irraa adabachuu qaban. Nuti amma waa'ee aangoo isaanii waa'ee uummanni nagaa ta'udha gaaffiin keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Su video amma ummata sagalee ta'a isin amma santu osoo hin ta'in ummata irraa akka dhaabbataniif sagalee ta'a bakka sagalee ta'uu qofa amma wal hiruuf wal adda qoqqooduu miti kaanis abiyyii qabatee kaanis kaan qabatee miti kun gaarii booru mana kee keessa baleessu amma dhimma siyaasaati miti dhimma ummatni keenya nagaan jiraatu irratti dubbachuu qabna siyaasan ruwaadhisa dandoon amma sanu guys ummanni keenya rakkoo keessa jira haadholeen qeerraa buqqaa jirti waan nyaatan qabanii nama soddoma halkan tokkotti dhume ummata keenyaaf sagalee ta'a bikka isaan barbaachisu waan barbaachisu sa'a kanatti ummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna hundi keenyaa jechuu dubbii nama dhuunfaatiif nama 1800 teessanii dubbii sabaatiif dubbii haadhaatiif biyya irratti garuu akkanatti teessanii dhaggeeffatanii kun rakkinni rakkoo keenya isinii galee so ummati keenyaaf sagalee haa taanu ummanni kuni badii tokko maleedha kan akkatti ajjeefamaa jiru ilmaan daa'imni ajjeefamaa jiru haadholeen ajjeefamaa jiru abbootiin ajjeefamaa jiranii badii tokko malee jechuu ummanni kun badii tokko malee lafa isarraa qe'ee isarraa qabeenya isarraa mancaafamaa jira ummata kanaaf sagalee haa taanu haa dhaabbannuu fi ummata keenya kan Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti rakkoo hamaa keessa jiraniif sagalee haa taanu jenna waan dandeenyuun haa hirmaannu guys hundi keessanuu sagalee ta'a hundileen viidiyoonii hojjenna waan barbaachisu hin goona sagalee ta'a fi maallaqa of walitti guuruun faayidaa hin qabu boorus yoo harka maallaqa walitti guuruu taate boorullee furmaanni kun hin hiikamuu jechuu rakkoo maallaqaati miti osoo qabanii qabeenya isaanirraa osoo qabeenya qabaniititi qabeenya isaanii sanirraa beelahaa jiran manni irratti gubataa jira ummata keenyaaf haa dirmannu isiniif jirra haa jennuun Oromoo bikka kutaa 11 sagalee keessan bikka hundarraa dhageessisaa isin jechuu barbaada yoo waa'ee namni waan sabaa haasee waan teessaniin dhaggeeffanneef waa'ee fiqirii akka Oromoon fiqirii malee bakka Oromoon fiqiriidhaan waan maraattiin natti fakkaata wallahi gis takka waa'ee fiqirii kanarratti bakka namni hundi haajee dhaggeeffata wallahi nuti fiqiriin biyyaan hin baasne bar wallahi rakkootu biyyaan nu baase bar akka waan Oromoon jaalaaf biyyaa baatee fakkaata gizee waa'ee jaarsaaf jaartii nama 5,020 teessanii dhaggeeffattan waan nuti biyyaan nu baase waan bira waan irratti wal geenyu waan bira ara rabbi sodaadhaadha amma nama 1,800 jira rakkoo haasonaan kuutaallaa fiigan በጣም ይገርማል ወላሂ እና ከሲ አኒ ይስን ከኛ ረክሳዳ ማኪ ኖጋዳ አርጌን ቱሬ ቪዲዮታ ከነጅተኒ ኤሮ ረት ድበተኒ ያውን ለይ ድበቹ ሶንታኒ አምሌ ባየው ድበዱን ቀቡ ቢከኝ ነጋው ገታቲ መሌ ነገኝ ረክሳዳ ወከዩ ነጋ ሳቡሱ ረቱ ጀቹዳ ረት ድበቹዳ ሰሪ ከጀት ዋቀዩ ሳይቢሱ ማኪ አንካኔስ ዱበቹን ቱሬ አረስ ዱበቹን ቱሬ ቦሩስ ቦርቦትስኒን ዱበደጊሱማ ሁንዳሁ አንከ ፉርማኔ ዱፉቲ ፊኔ ማለቀ ወሊር ቀቡረት ጠየፈቶ ሶንቴን ረኮን ሱን ኡመተ ራከ ዳበቱ ቃምኒ ኡመተ ሰሚዳ ጅሩ አከ አደበቱ ሞቱማን አከ ራዳብሲሱ ጎዱ ቀም ማሌ ዋንተ ከዮ አረስ ደ አረ ማለቀ ወሊ ጉሬ ሚዳኒስ ታ ዋንተ ኮፊያኒ ገይሰኒፍ ቦሩስ ረት ጉበተመኒ ቦሩስ ሂንዱአን ኦሮሞን rakina mitir osoo qabaniiti qabeenya isaanirraa ajjeefamaa jiran bar saamamaa jirani bar rakkoontu yoo hin hiikamin rakkoo maallaqaan hiikamtu miti rakkoo sagaleen iyyisiisne hiikuu dandeenyudha malee osoo rakkoo maallaqaan hiikamu ta'e Oromoon meeqaatamtu waan qabu guree rakkoo san hunda ofirraa hiika wallaahi laaziim biyya jirutti daleeyne anqaa dandeenyu waan qabnuun osoo rakkoo maallaqaan hiikamu ta'e rakkoon Itoophiyaadha ni hina wallahi rakkoo ummata keenyaa jechuudha gar rakkoo maallaqaan hiikamu miti rakkoo iyyinee sagalee teenya dhageessisnee hiikuu dandeenyu malee sanuu lammiif lammiinaa iyyu lammiidhaaf iyyuu qaba Oromoo wal malee fira hin qabu hundin gamasiif gamanaan qabeenya keenyarraa nu saamuudhaaf
qabeenya keenya irraa nu buqqisuudhaaf lafa teenya irraa nu buqqisuudhaaf malee namni Oromoon fira qabdu tokko hin jiru. Oromoo wal malee kutaa 11 malee Oromoo kutaa 11 wal malee wallahi wanta kan qabdan. Ollaallee ollaa qabdan hin jiru jechuu biyya biraa. Kan isin nu saamuudhaaf Oromoo chukkoo warri jaan kun warra nu saamuudhaaf malee warra nu jaalatee miti. Qibiyaachoo maaraachoo warri jaan kun warra nu miidhuudhaaf dhufe malee warra nu jaalatu dhufe hin jiru. Kanaafuu Oromoon dhugaa ofitti himee fira wal malee akka hin qabne walitti himne waliif dhaabbachuu qabna waloon deemuu qabna jechuudha. Saa namni waa'ee Oromoo haasa'u hin fiidanii saa namni jaarsa waa'ee jaarsaaf jaartii haasa'u teessanii dhaggeeffattanii jechuudha. Arkitanii rakkoo teenya kana faamilii. Oromoo wanti bilisoomuu dinneef kanaafi. Bikka nu fayyadu osoo hin ta'in bikka nu fayyadne dhaabbanna. Bikka tortoraan firaqaa allaattiif saree maree kan biraa maaltu dhaqaa jee Hacaaluu Hundeessaa. Akkas taane nu hundi keenyaa'u. Bikka nu mallee bikka kabajaan keenyaaf hin mallee bikka eenyummaa keenyaaf hin mallee dhaabbannee bikka mana keenyaafis gurra keenyaafis hin mallee bira dhaabbannee dhaggeeffanna jechuudha. Bikka garuu haadholeen teenya abbootiin keenya nu iyyaa jiran nu yaammataa jiran yoo dhaabbanneef du'aa irraa harkan rabbii biraa illee nama biraa illee waan harkattan tokko hojjechaa hin jiru jechuudha. Osoo iyyinee furmaata san finne haadholeen sun akkam gammatti nu akkam gamman Oromoo akkam walii gamman rabbii nu maal jaa wallahi nama miidhame tokko dhaabbachuun rabbii biraa illee sohaa harkattan jechuudha. Kun siyaasaa miti. Ummata miskiina waa takka hin beekne hojjetatee buluu malee hojjetatee ganama bobbee galuu malee qoraan duudatti baadhatee aduu san keessa qotee biyyi keenya akka misoomaaf guddatu warra godhe keessaa uummanni irra dhumaa jiru jechuudha. Wallahi uummanni amma dhumaa jiru uummata biyyi teenya akka guddattuuf misoomaaf akka biyyi sun guddattee bikka guddaa akka geessuuf warra godhe irraa qotee bulaan tokko haati Oromoo takka duute jechuun ajjeefamte jechuun takkiin immoo qotee bulaan abbootiin Oromoo tokko ajjeefame jechuun biyyi sun diigamte. Wallahi. Magaalaan baadiyyaa malee magaalaa ta'uu dandeessu.